Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota jaalatamtoota badhaas mobile tip idduma isin jirtanitti nagaan keenya salaamtaan teenya tan jaalalaa tan onneerraa buqitu qilleensarraa jettee isin biraa dhaqabtu akkasumatti arrallee qophii addaatiin isin dhufeetiin jira. Qophii addaa akkuma beekan reekti muuziqaa ajaa'ibaatiin reekti isin godhaa jira. Muuziqaa Jamaal Usmaayir artistii keenya guddataa amma guddataa jiru. Jamaal Usmaayir akkuma beekamu guddataa jiru garuu aartii beekamaa ta'e jira jechuudha. Akkasumatti ammallee akka beekamaa ta'u eenyu godhaa isintu godhaa jechuudha. Jabeessaa muuziqaa isaa kan mata dureen isaa maal jedha? Eembi akkuma naa gootanii hin jedhe. Ayyee kaaddaa qabaddeetiin isiniif dhufe jechuudha. Kadhiyootan akkuma beektan dhungoodhaan biyya girgiriisan saniin qabadhee isiniif dhufe. Mee hamma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Viidiyoo kana jalqaba laayikiidhaan eegalaan isiniin jaa erga laayikii gootaniin booda waan gootan isin turuu beektanii waan isinitti himuu jechuudha. Achi booda koomentii illee yaaduu qabdan as jiran nu keessan sirba kana sirba ajaa'ibaa jechuudha. Akkuma amma dura quba qabdan girgireessetti ammallee girgireessuu deema jechuudha reektii kanarratti. Kanaaf reektii isaa itti fufnaa mee itti fufuun isiniin jaa nu faana tura. Itti fufeeyyee jamaa. Asebati yakichu ya fayan tala Asebati yakichu ya fayan tala ya dhiroo eenyu baana ajaa'iba dheengadda akkas maal ammas dheengadda maal ni faarsine dheengadda arra faarsuu deemaan isaa dura irratti tokkana oggus laayikiitti taanataniif akkam itti fufamee yamaan onne tona fuutee si tokka naqabaa Onne tona fuutee si torkaana qabaa dhiiroo eenyu baana amma duran fuuneen saadha mana isaa akka yookaan ka jaallee isaa baana akkasuma garuu jaallee isaa baanu akka baanu simaa beekayye itti fayyadaman. Buharsituu jiru kananiiftu qalbii waaq waliif noome. Buharsituu jiru kananiiftu badde isuma baana qabaddu. Nama akka isaa nama faarsumaa nu garreemu. Nama akka isaa nama faarsumaa nu garreemu. Aartiin guddataa jiru keessa akka isaa nama faarsumaa jiru wiliillee jiraachuun ta'u garuu ni jiraachuun oolu. Ni jira ni dhufa isa booddaan illee. Isin warra akka jettanii komantii booddaan illee godhaa maara kun qabu. Jechuun aartii Jamaal Usmaayil sirbi kee sirbi bareedaadha. Mee bohaarsituu jiru qananiiftu baddeetti fufeeyye. Koo badhaasa rabbii waaq waliin noome. Koo badhaasa rabbii. Waan oliif nu uume kootuu badhaasa rabbii. Eeqa rabbiin sina badhaasee jechuusaati garte. Muuziqaa haalaan bareedu. Muuziqaa haalaan tolu jechuun muuziqaan kun. Muuziqaa ajaa'ibaati. Akka ajaa'ibaatti hojjetee hojiin kee bareedaadhaa itti fufi. Hayyee. Barwalumaaf nuumeemi dhaabbateen handeessi koogaa. Barwalumaaf nuumeemi. Fateen dheesinii kootu gaajee eenyu isuma baana qabaddu malee tabiraatti dabarre jechuun isuma baanu jira. Barwalumaaf nuumeemi qaanfateen dheesinii kootu gaa eega ishee amigaatti dhaqiin sin jaate yoo jaalli isaa taate immoo yoo ni jiraame ayyee. Osoo lubbuudhaan jirtu maafan argannaa ta'ee wal jalachuun duruu jirti. Jaalachuun duruu jirti nuti hin baafne har'ataa akka sirri jaqa duruu irraa dhufte abbooteenya irraa dhufte wal jaalachuun waan har'a jiruu miti jechuudha. Dur jirti dhuga baanta Jamaal waan itti baaftee miti waan itti baafne miti dhuga baanta dhaloonni maantana baasee miti wal jaalachuun dur jirti itti fayyee Jamaal. Isisi galwal nu baabsaa oyyaa gurraatti abrii hiddaadhamaa koo hafuura lubbuu. Namun dandai shaggaasi qaba. Kootu yaa gurraatti Afrikaa hiddadhama koo hafuura lubbuu. Hiddadhama koo hafuura lubbuu. Yoo isin jiraachuu baatte akka waan hin jiraanne si galte. Eegaa hiddadhama hafuura lubbuu. Yoo hafuura lubbuu isin jiraanne atu hin jiraattu. Kanaaf isii tanaa jechuu kan inni jiraatun hiddadhama hafuura lubbuu. Meetti fayyadaman. Sittiin ilaala simboo fuulakee dungoon hin tolche asjiin. Sittiin ilaala simboo fuulakee dungoon hin ilaala zinatti kun olaal gammachiisu deemasme itti fayyadaman. Siifin kennaa
atis naaf kennimee jaalalaa Hoyaa boontuyyee Siifin kannaa atis naaf kennimee jaalalaa jeen itti nambisne inillee dhungatee jira ayyee yoo atis inni kanneef ka isillee maal dhorgoteetteeti jaalalaa beekani tuni jaalti gama lamaan ijanii deete kanaaf siifin kannaa atis naaf kennimee jaalalaa jeen ayyetti fiyyaman hedduun si jaalaa Dinqiin fetuu faadii hojiruun jaalalaa Hoyaa boonayyee Hoyaa boontiyyee hedduun si jaalalaa jeen Hottu yaa boontu hedduudhaan si jaaladhaa jeen si galee Cinqiin feetuu kottu jiruun jaalala jiru jibbinsaa cinqii badha malee cinqiin feetu dhuguma jiruun jaalala itti fayyadaman Situuna tolaa Waggaa jahaatama yoo fagaatee jiranaa Hoyaa boontuyyee maaliif rakkannaa Ajaa'iba waggaa 60 yoo fagaattee jiraannaa Hoyaa boontuyyee maaliif rakkannaa jeen dhuga baan ta'e achi gaditti faadu duub malaa garuu rabbii beekalleedha waggaa 60 san yoo fagaattee jiranne achi gad achi ol jirannu sarbumaa beekalle garuu afaanii ati anuma yoo dhiisi achi gadillee jiraachuu ol jiraachuu rabbumaa beekaatti fayyadaman Hanga jirruu faajenne shaajennee taphannaa Hoyaa boonayyee maaliif cinqannaa Hamma jirru shaayennee faayennee taphannaa Hoyaa boonayyee jeen Eekham jiruun tun cinqiin feetu yeroo bus hamma jirtoo eega cinqiin feet faayennee taphannaa jeen jechuudha sirri jeen eekha hamma jiru cinqii haqaaranii taa'urra hamma jiran faayenniti taphatan ayyetti fayyadaman maaliif cinqannaa Hoyaa boontuyyee maaliif cinqannaa jeen fixe jechuudha wanni rakkataniif jirtu hanga jiran jireenya jechuudha waggaa 60 yoo waggaatti keessa waan ta'eef eegarooti illee caalee jiran rabbaa beekaa 60 manni jeeqanaa biraan naannee yaadaa jirra kanaaf irteechi caalaa jirannus achiiga jirannus rabbaa beekaa kanaaf warreen hamma xumuraan hojii turtan galatoomaa isiniin jennaa viidiyoo kana erga laayikii gootanii daawwachaa as geessaniin booda koomentii godhuu sin dagatinaa asumaan nama bira bira akka ga'uuf sheerillee godhaafe warreen hojii turtanis kan nu wajjin turnis kan ala nurraa turtaniif fagoo tatteessanis isin hundinuu galatoomaa isiniin jennaa idduma isin jirtanitti gartee nuti qilleensarra bakka isin jirtanitti isin hageessannaa tan jaalatan kabajaati kanaaf viidiyoo addaa qabannee kan isiniif dhuftaa kan itti aanu irratti viidiyoo reektii Galataa Labuutii fi Sabboontuu Maamad yeroo dhiyoottiin isin biraan gahaa jeetii yaadaa reektii ajaa'ibaatiin anaas isin biraan gahaa jeetii yaadaa kanaaf akkaan dubbii mina godhaa isin tura godhaa jajjabeessaa hamma xumuraatti kan hojii turtanis kan hojii turinis galatoomaa isiniin jenna